Egaa yeroo kana social media scroll gochuun rammata fiilmii ilaalle tokko productivity ta'uu dandeenya. Konseptii gurguddaa fiilmiiwwan kaasaa waan jiraniif fiilmii akkasii ilaalle tokko fayyadamaa ta'uu dandeenya. Fiilmii akkasii immoo tu Hollywoodidhaan brainwashing ta'e fiilmiiwwan gaggaareessa argannee ilaallaa jedhuuf immoo fiilmiiwwan ani ilaalee jaalladhe muraasa isin hojii share godhachuudhaaf. Welcome back guys, this is Mr. Becky. Yeroo video dhaan walitti deebineerra. Channel kanaaf haaraa channel garratti waa'ee teknooloojii fi akkasuma immoo wanta serious garaagaraa haasofna waan ta'eef subscribe gochuu maal ta'uu hin dagatinaa. Amma kallattii gara videotti isin dabarsa. Egaa jalqaba serious irraa kana seriousiiwwan an recommendation gochuuf deemu akka jeneraalitti tokkoffaa story isaanii baay'inaan follow up waliin godhu kan follow up wal godhu muraasadha. Seenaan isaanii amma kanatti addition isinis ta'e episode tokko laatanii lammaffaa ilaalu waan isin jajjabeessu jechuudha. Kanaafuu productive taatanii seen time immoo enjoy gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo barbaadan seentanii episode amma barbaadan ilaaltanii kan itti waatan malee dirqama ilaaluu hin qabdettanii takkan tokkotti kan 7-8 sen ilaalchisu miti jechuudha. Of course innis jira garuu baay'ee isa miti jedhudha. Lammata immoo amma danda'ame taadaalti kontentiif gee kaaraakterii kan hin qabne ana research godhe jechuudha. Of course Hollywood keessaa waan akkasii guutummaa televiziyoonii gochuun dandeenyu garuu amma ta'e immoo portionii xiqqaa ta'e of keessaa qaba jechuudha. Fiilmiiwwan amman isin recommend gochuuf adeemu. So seriously inni jalqaba xiqqaadha gara guddaatti deema. Seriously inni jalqaba FBI dha. Maqaan isaa irraa ilaaltan crime drama dha. Muraasa isaa seenaa dhugaa irratti hundaa'ee kan barreeffamedha. Muraasa isaa immoo fiction dha akkuma fiilmii kaanii jechuudha. Basically fiilmiin kun investigation godhama. Episode tokko irratti investigation tokko godhama. Psychology isaan fayyadamanii technology isaan fayyadamanii maybe amma ta'e action illee qaba. Biyya isin guddaa biyya Ameerikaa irratti kana keessatti illee taateewwan ta'an hedduu life irratti warreen ta'an illee walitti immersii godhanii kontentiiwwan gaggaarii baay'ee dhiyeessu jechuudha. Adult content almost hin qabu jechuun ni danda'a. Gahee kaaraakterii immoo investigation godhan waan ta'eef investigate utuu godhanii amma ta'e nama investigate godhan sadarratti akka jarraa yeroo argamu malee ammanatti main kaaraakterii keessatti basically ammaaf hin argine amma ilaaletti. Kanaaf citameeruma baay'ee reefu season 7 gaa season 9tti dhuma ganaan kan hojjetamaa jira. Lammaffaan the good doctor dha. Medical student ta'an baay'ee tokko sin fayyada maaliif jennaan tartiiwwan medically baay'ee isaa raise godhaniiru. Keenaan kun basically kan irratti xiyyeeffatu Kershomor fi namoota stikite namoota normaalii yookiis dookteroota normaalii wajjin kompiitii godhee dookterii gaarii ta'uu qadeemudha. Ofiisaa ijoollummaa irraa kaasee ootizimiidhaaf jedhamee maatiin isaa jibbanii akkasidha. Ootizimii yoo hin beektan ta'e ootizimii namni qabu nama normaalii irraa baay'ee tokko interaaktii godhan environment jechuudha. Fakkeenyaaf asxaa yeroon viidiyoo waraabaaru kana fookasii gochaa jiru kaameeraa qofa irratti. Isaan garuu laayitii asiin jiru kana irratti fookasii godhu. Hoizii bakka irra jiru irratti baay'ee tokko fookasii godhu. Kanaaf sammuun isaanii baay'ee distraaktii ta'a jechuudha. Egaa fiilmii kana keessatti baay'inaan waa'ee emotionii sirriitti kaasaniiru. Emotional intelligence jennu kana baay'inaan sirriitti tokko yaalaniiru. Akkasumallee real life keessatti work life keessa galnu competition akkamii akka jiru akkamitti waan hundumaa challenge hundumaa fudhachuu akka dandeenyu akkamitti tun dadhabina silii gochuu akka qabnu waan hundumaa akka motivation itti illee si fayyaduu danda'a waan ta'eef baay'ee tokko it is the best especially for medical student baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Egaa nuunis adult content ammanatti hin qabu. Of course gahee kaaraakterii amma ta'e ni qabaata. Inni ta'an immoo fiilmiin baay'ee jaalladhu sadaffaadha kanan kaa'e Scorpion jechuudha. Scorpion jechuun hiikni afaan moo keessaan fuudhan natti fakkaata waan akkasiidha maqichi. Fiilmiin kun basically seenaa dhugaa irratti hundaa'e namicha Walter Overeen jedhamu IQ guddaa qaba. Urii xiqqaatti almost 13-15tti innis IQ nama godhe jechuudha. Lammii Irish dha namni kun. So kan isaan hojjetanii Walter Overeen kun akka main kaaraakterii ta'e namoonni shan immoo akka groupiitti interaaktii godhu. Jarri hundi isaanii IQ gurguddaa qabu. Walter Overeen mostly kompiitara wajjin interaaktii godha. Groupii isaanii keessaa inni biraan immoo uumaan kaalkuleetarii jechuun maatisii akka gaariitti nama hojjechuu danda'udha. Nama liistii feejimii gosa sammuutti qabatti intini gochuu danda'u. Isheen tokko immoo injiinariidha. Inni tokko immoo beevaristii yookiin fi dookterii normaali. Beevaristii gaafa jennu fuula nama ilaalee waan namni sun keessa jiru amala nama sanaa guutummaatti steady gochuu nama danda'u jechuudha. Hundi isaanii intelligentiidha garuu nama wajjin interaaktii gochuun isaan rakkisaa kanaaf baay'ee tokko faanidha jechuudha ilaaluudhaaf. So fiilmii kana keessatti gaa basically waan isaan godhanii every single episode irratti challenge mudata. Challenge sun gaafa mudatu jara kana waamama jarri kun gaafa waaman more bifa powerii fayyadamu tun taane wanta fantastic tun taane real life fayyadamanii saayinsiidhaan furu jechuudha. Maybe chemistry barbaaduu danda'a, biology barbaaduu danda'a, waan garaa garaa fayyadaman haakii gochuus ta'uu danda'a. Saayinsii fayyadamanidha kan isaanii waan akkana solve godhan jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko enjoy goota jechuudha. Especially waan akka kompiitaraa fi wantoota saayinsii wal qabatan jaallattu yoo ta'e fiilmiin kun isiniif baay'ee gaariidha. Amma ilaaletti of course gahee kaaraakterii takka hin agarre fiilmii sana keessatti adult contentis akkasuma rankabu. Maaliif jarri suni even nama wajjin interaaktii gochuun isaaniitti ulfaata waan ta'eef kontentii akka sanaa ittiin dabalu jarrisi. Kanaaf fiilmiin kun baay'ee gaariidha. Inni itti aanu immoo Silicon Valley dha. Silicon Valley akkuma beektan biyyadha maqaa biyyaatiin. Biyyichi immoo biyya innovationii garaa garaa hojjetamudha. Even Facebook kaampaniiwwan gurguddoo baay'een isaanii achittidha kan isaan inventii ta'anii sanaafuu basically waa'ee development irrattidha kan itti xiyyeeffatu jechuudha. Too kan inni xiyyeeffatu dargaggoota nama muraasatu mana namicha ta'ee jiraatu. Namichi immoo gaafa isaan waa developii godhanii sanarraati kaampanii isaaniirraa sheerii qooddata jechuudha. Yaalii keessa softweerii wayii developii godhu saboodi softweeriin sun guddachaa deema gara startuppitti jijjiirama. Fiilmiin kun egaa basically seenaa startuppii sanaa jalqabaa hamma dhumaatti laayit taayimii isaa kan qabatudha jechuudha. Yoon dagachuudha baadhee startuppiin sun Pied Piper jedhama akka softweerii wayii. Inni biraan immoo fiilmii sana keessatti mainly faniidha.
baay'ee tokko faaniidha fiilmichi kaaraakteroonni achi keessa jiran baay'ee faaniidha. Fiilmii kana keessattis egaa of course developeroota waan ta'aniif amma ta'e baay'inaan nerdiidha. Kanaaf iyyuu adult content agas maraan qabu gay kaaraakteris kanan argee amma ammaatti hin qabu jechuudha. Fiilmii sana keessatti hammaan ilaaletti kana yaadadhu hin qabu. Fiilmii iddoo barbaadan taasisanii sammuu qulqulluu ilaaluu dandeessanidha jechuudha. Inni kunis inni tokkoffaarraan ani kaa'eefin hin baay'ee jaallatu immoo Mister Robootidha. Baay'een keessa wallpaperii namaa irratti argiteetti danda'a. F Society kan jedhu wallpaperii namaa irratti argiteetti danda'a. Basically konseptiiwwan haakingii hedduu kaasaniiru fiilmii sana keessatti. Kan inni irratti xiyyeeffatu namicha saayikoodha. Namni sammuu akka wayii waan akkasii namicha saayikoo ta'e tokkotu guyyaa jechuudha waa'ee taati ta'e etikaal haakerii ta'e kaampaanii keessa hojjetaa gargaara galamoo bilaakaati ta'e haakerii noormaalii ta'etu kaampaanii keessa hojjechaa ture sanallee yeroo inni taakii godhee ganamammoo dhaqee soolii godhu jira. Namichi kun eenyummaa isaa kana namaan adda baasee ofiisaa iyyuu hin beeku. Even gara dhumaatti gaafa ilaalaa deeman ta'in fiilmichallee understand gochuun isinitti ulfaate. Paartii haakingii isaa paartii seenaa muraasallee yoo follow up gootan garuu paartii saayikooloojii sana xiqqoo wajuun isinitti ulfaata. Ilaaltanii taayimii ta'e wanta inni ta'aa jiran hundumtuu riilii miti. Fiilmichi xiqqoo konfiyuuzii nama godhachuudha. Garuu yoo haakingii jaallatu ta'e fiilmii isin ilaaluu qabdanidha jechuudha. Inni itti aanu immoo muuviiwwan muraasa rikomendeeshin isin godha jechuudha. Jalqaba gara rikomendeeshiniitti tun darbiin as jeneraal muuviiwwan gaafa ilaalu akka footanii akka warra ammaa istoorii isaanii irratti xiyyeeffate kontentii isaanii irratti sammalatti xiyyeeffate. Inni sadaffaan The Hangoveridha. The Hangoverin paartii sadii qaba. Otoo rikomendeeshin godhin dura isin dhufanis baay'ee tokko weird staabii qaba. Fiilmichi seenaan sadansaa akkamidha. Piroograamii ta'e jira. Isaan jarri gwaadinyootara iddoo garaagaraa jira. Sababii piroograamii sanaaf jedhaniitu wal argu jechuudha. Zen halkan sanaaf faamilii isaanii irra adda ba'anii jiru waan ta'eef hangaawutii gochuudhaaf dhugaatii dhuguu maal godhu wayis diraagii godhu after getting high waan godhan hin beekan jechuudha. Ganama gaafa ka'anii inni kaan irraa cabee inni kaan maal ta'eera baay'ee muffaaniidha wanti. Then wanta galgala sana keessatti wanti muraasni balas sana fiiksii gochuudhaa fi asalii isaan godhan baay'ee tokko faniidha baay'ee tokko enjoy isin godhachuudha. Inni lammaffaan immoo jump streetidha jechuudha. Inni kun immoo poolisoota nama lama jira. Isaan immoo sababii isaan hojii isaanii irratti efficient hin taaneef undercoverii ta'anii undercoverii jechuun poolisii ta'anii garuu siviilii uffatanii utuu irratti hin beekamne jechuudha. Undercoverii ta'anii gara high schoolii wayis gara kolleejii deemu. Then erga deemanii booddee drug investigation irratti hojjetu. Utuu drug investigation hojjetan hubii isaaniillee yeroo drugii sanatti fudhatan jira. Yeroo isaan mana barumsaa keessatti relationii garaagaraa keessa galanii waan garaagaraa godhantu jira. Kanaaf innis baay'ee tokko interestingidha. Paartii lama qaban natti fakkaatan. Inni tokkoffaa immoo grown upsidha. Inni kun baay'ee tokko interestingidha. Keessumaa sirriitti ingilishii understandii gootaniinaan baay'ee tokko fiilmii gaariidha. Basically fiilmiin kun seenaan isaa hiriyoota yeroo ijoollummaa tiimii tokko turanii tiimii baaskeetboolii turan natti fakkaata. Safara tokkotti guddatanii safara tokko jiraatu tiimii sanatu erga guddatanii deebi'anii reunite ta'anii waan dorgochaa turan sanarra deebi'anii gochuu yeroo isaan yaalanidha. Basically fiilmiin kun baay'ee roosting irratti kan intini ta'edha jechuudha. Baay'ee roostii wal godhu baay'ee tokko faniidha. So inni kun egaa muuviin amma lamaan isinitti mirraa baay'ee addadha. Inni kun adult content ammalatti hin qabu. Gay characters nothing. Tokkoon qabu jechuudha. Baay'ee fiilmii kiliinii ta'edha. Egaa amma yoo wanaatti waan ilaaltaniif guddaa galatooma isiniin jecha viidiyoon kun isinitti tole yoo ta'e subscribe gochuu akka hin daganne akkasumallee viidiyoo kana algoritmii yuutuubii push godhee nama baay'ee biraan ga'ee daddabnee akka guddannuuf immoo maqaa keessanii beessa akka jiraatan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon fanii adda addaa AI naan jettanii TikTok irratti yookiis YouTube irratti vaayiraalii bahuu yoo barbaadan immoo viidiyoo kana ilaaluu akka hin daganne amma viidiyoo tana wal agarrutti nagaan tura.